naaf isiin akka itti wal fuuneewu anaaf rabbi qofaa beeka garuu nan hiine ani khamne hiikame maali haasoyni kana na hiikinaan jette mana nuumaafitti ani ammoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya jirra jirtu alhamdulillah galata rabbii baga jiraattan hundi keessan hordoftoonni keenya warri karaa komantiitiin nu jajjabeessitanilleen akkasumallee waan nuti irra jirru hedduun tokko karaa keessan dawwaltanii nu hubattanii baay'ee galatoomaa isiniin jenna jirra jirtu ijoollee Oromoo hundi keessanuu argaa kophaa taa'aa maaliif kophaa dhufaa yoo keettan taatellee urjiituu baay'ee takkana aarsi maaliif erga anaa fi isii wal hiine naaf arafeen inuma waliin hiine nan hiine heeruzaanuu wal dhibu jirra maal immoo barana jireenya kanarratti ba'an akkanaatun maaliif akka taate hin beeku jechuun garuu alhamdulillah fayyaa qabaachuu waan hundaa osii garsiiftii baga jiraattan isiniin jechaa isinis urjiillee yaanni isii gaa hin beekamne maaliif akka ta'e yoo tarii deebuu barbaaddellee ani isii deebisuuf hin barbaadu maaliif an nama rakkoo barbaadu miti nama xiyyaafuu ifii xiyyaafuu rakkatee jiru an maaliif akka isiin na barbaadde gaana rabbii aalamaatii beekaa jechuu garuu ilmi namaa tokko hamilleenuu jechuu wanti kanaa kun hin barbaachisu jechuu maaliif erga addaan wal hiitanii deebiilleen taatu wanti kanaa tun na hiikii yookaanaa fi kaafaanaan jette isiin keessa hokkutee jechuu ani ammoo urjii dhiisi wanti kanaa kun hin barbaachisu taa'ii akkanaa mitii jeetiin baay'ee takka gorsee jechuu garuu isiin dhaga'uu hin dandeenye yeroo saniif adabadhu mana keetti galiin jeen guyyaa mana nuumaafitti na hiikiinaa jettee turte san jechuu ani garuu alhamdulillah rabbiin obsa nuu kennee jira galata rabbiitii jechuu rabbiif galanni haa ga'uu alhamdulillah baga jiraattan isiniin jechaa gaa ijoolleen Oromoo hundi keessanuu baga jiraattan baga waa arkuun namni akkuma turuun waa argaa jechuu namni hoggaanii fi waa argu jechuudha akkuma turee turtii gaariidhaan namaa wal arkutti namaa walitti dhufeenya godhatuun jechuudha waa hedduu harkaa deemaa jechuuf heeruzaalleen safuullee dhabdee baay'ee takka nu rakkiftee anamma kophaa tiyyan cal je'ee taa'u jiraa jechuu hoggaaniifin taa'u jechuudha cal je'ee kophaa tiyya taa'us jireenya kiyya anaatu if jiraachisaa isaanillee nan jiraachisanii jechuu an amma alhamdulillah dalagaallee argadheetiin jira dalagachuttiin jira garuu isaan adaba yoo teessif heeruzaalleen haadha ilmaaniitii haa teessu yoo taa'uu baattellee anaaf isiitu wallaalaa jechuu garuu immoo wanti guddaan maali beeytanii hordoftoota keenya ilmi namaa tokko wal sossobuu osoo hin taane waan jiraa tokkoon jechuu akkanatti waan ibsa walii godhan tokkotu jira ani akkana hiikameetiin jira hin hiikamne haasoyni akkanaa kun hin deemu jechuu maaliif yoo kattan taate ani namaan irraa fuudhe san irratti hiike isii yoo nama san fiddee fiidiyoo irraa waraabdee jechuudha nan hiinee arafeen hajattu taate dhugumaan isiin hiine garuu wanni akkanaa kun hin barbaachisu qaanyiidha jechuu safuu maaliif namni tokko gaafa addaan bee walitti dhufuun ni jirti wal jaalatanii wal fuudhuun ni jirti akkasuma immoo addaan ba'ulleen ni jirti jechuu haaluma jiruuf jireenyaati kun garuu nan hiine hin hiikamne hiikamtee jirti isiin jaartii arafee hin taatu abbaa fedheen heerumaan heerume waan tokko rakkoon qabuun garuu wanni takka addanuun hafne mana maal jijjiirratti mana eessanne jalaa jijjiirratti mana anqulfii duraaniin irraa fuudhee hoo tiyya keessaa fudhee jechuu ta mana fayyaa taa kaasiillee garuu feeruzaalleen dubbii haalaan na godhu jirti taa'ii feeruzaa dhiisii jeenumaafillee kadhachuu jira jechuu isin hundaa'uun hintuma yoo inni waan kana waadaa seenuu baate yoo maal ta'uu baate maal immoo maal akka haasoyni kana maaluma ta'an immoo yeroo hedduu gorsuufi yaala nuumaafillee baga argee jechuudha isinillee hordoftoota keenya gartanii jirtan guyyaa namni gammachuu gaggeeffatu gaddaan deebisan waa hunda gara gaggalchuudhaan jechuudha garuu wanti kanaa kun karaan akkanaa fagoodha karaa dhiyoo miti
fagoodha. Karaan fagoon kun ammoo dhiyeessuudhaaf ni ulfaata. Maaliif namni gaafa jireenya barbaadu jechuun jiraachuudhaaf jireenyuma wajjin jiru kanaa'u jiraachuudhaaf zimjeet haala yerootii wajjin dabarsaa waan kaan godhaa waliin dabarsaa jechuudha. Garuu immoo akkanuma cal ja'anii firraa haasaanii arafeen akkanaa akkasii ol naqabii ganna qabii maaliif wanni kana maaliif akka ta'e rakkoo dila kana jechuudha. Ana hordoftoota keenya yoon ana jeellee ani xiyyaa dhiiseetiin jira waan akkanaallee hin godhu numaafillee inni wajjin haasofne jechuudha. Tolee jeeni erga nani qaceelee karatti deebi'e tunis asiin sunis nan hiine yoo deebi'uu barbaadde urjiin jechuudha. Cal jettee mana kamne laa jijjiirratti miti naahuun hiineetti mana eeysa jijjiirratti meeshaalee guutuu nu hordoftoota keenya dhiisee fiitiin biraa deema mana eeysaa isa jijjiirrachuu jirti eenyurraa jijjiirratti akkasii jechi hordoftoota keenya namni hiikame maalirraa mana jijjiirrataa'u eenyu jijjiirrataa'u maaliif jijjiirrataa hoo ani akka nama tokkotti jaarsaan addabee taanaan jireenya hiyyaa'u jijjiiraachuudhaaf mana jijjiirrachuun osoo hin ta'in mana ani hiikeetiin jiraa mana maaliif jijjiirratti eeysannee laabaduu deemti an kana dhibu kanaa jechuun ammoo arras borus isiin hiikamtee jirti niqaa kiyyan qabdu hin hiikamnee niqaan tokko jaalarratti dhamaa'u mana nuumaaf dhufteet uleen na tumuu geessee niqaa kam qabdi isiin eenyuun niqaa isii irraa qaba haana hiikuu waraqaa fidii deem mana keetti galii isiin hiikaaf gosuman galee hiika jechuudha. Haa ta'u isiin jettus garuu immoo Feeruzaan ilmaa wajji qabnaaf cal jette malee na hiikis jettus dhiiftus isiin kara dheeytuun qabdu jechuun fagoo miti. Maaliif miila hin fageeffattu? Haati ilmaanii cal jettee jiraachuu barbaaddaanaan jiraachuu yoo immoo dubbii olii gadiin qabee dubbii godha jechaa ka ooltu taates isiillee fuunee maatii galchina. Fagoorraa fuunee isii ganda isaaniirraa hin fuudheewu. Tun immoo tanuma asitti rabbii waliin nu fidee qooda gaahireedha. Addaanillee baane arafeen naniinee rakkoo biraan addeebisuudhaaf jechuudha. Akkasii jechuun hordoftoota keenya gaa'ee yoonii fi ganaa rakkoon takkaillee deebitu taate karaa urjiitiin ta'uu badhaan isiniin jaa. Akkasuma immoo nuumaafillee baay'ee takka rakkachuu jira. Maaliif waan Feeruzaadhaan waan duraan naalloluu ture Feeruza irratti naanneessee jira jechuun illee xiyyeessa. Maaliif Feeruzaan lafaa haateetuma atillee jettee muka fudhattee itti guutuu akka sibiila fudhattee maali haasoo inni kana maali rakkoon dilli tun gammannee taphannee ammuma takkaa buna wajjin dhuyne jennee teenyee rakkoorra jirennee buna wajjin dhuyne haasoynee bashannannee hanqanuma garagalti karaa keessatti maaliif akka garagalan akkanatti hin beekne garuu hordoftoota keenya jechuun isin warra karaa koomantiitiin arafeefirraa fuudhii haasaa nuumaaf dhiisii nuumaaf atilleen keessaa dhaaphuu jettan nuumaaf nama baay'ee nu iddoo rakkatee rakkoo fi balloo hedduu wajjin dabarsinee turre akkasuma gammachuullee guyyaa hojii qooddachuu kaane karaan akkana nutti tahee jechuudha. Haa ta'u wanti fedhe ta'us arras burus jechuudha. Ilmi namaa tokko gaafa jiruu isaa dabarfachuu deemu gufuun itti baay'ataa jechuudha. Gaafa tarkaanfachuu deemu namni isa haalu jiraachuu danda'a gufuuleen hedduun waan hedduudhaan garuu wanni ilma namaarra gufuu namatti ta'an jiru haala jireenyaa keessatti. Tokko gaafuma isaan dhatuman sanuu dalagaa ni hin dhabee irraa hin dhaabbadde tanitti jirus namni nama fidatee hojiin gaa hin dhaabbatu namatti dhaaba malee akkasiin itti fufaa turan. Amma immoo hojii keenya tokko tokkoon itti deebinee dalagachaa jirra jechuudha. Alhamdulillah xiqqaatus guddatus amma booda jiraannu malee wanti isaan rakkoo ol qabanii qaqqabanii jaaniif hin jirtu. Yoo adabaan jiraachuu fedhe bultii ta'e keessa taa'e yoo jiraachuu fedhuu baatte immoo sillee ni hiika. Namarratti illee mana namaatti illee dheeyxee na hiikii jechaa hin ooliin hin jechaani ture urjiidhaan. Garuu gorsa kana isiin dhaga'uu hin dandeenye. Maaliif akka taate hin beekon.
namni waan isa baasu biddeen nama qobsu eela irratti beekanii jiran. Haa ta'u namni anaaf kabajaa hin qabne dhiira biraallee illee kabajaa hin qabu jechuudha. Yoommoo dhuguma kabajaa haa qabaatan ta'e dursa anaaf godhan. Akka obboleessaatti, akka jaarsaatti, akka abbaatti ana malee asiin qaban jechuudha. Isaan immoo ol qabanii gaqqabanii arafeen akkana karaa manaa nurraan kafalu masruufa nuun kannu ati ji'a meeqasii kanneen jira anis naan kannine sunis. Tole kan rakkoo kana dila kana fitu jiru ana qofa yoo ta'e gaafan isii hiikeeoo maaliif na deebisuu barbaadde urjiin maaliif akka ta'e hunnaaf gaaffiidha jechuudha hordoftoota keenya. Akkasuma jechuudha. Ilmi namaa erga adda beellee namuu carraa fi nasiiba fi riskii fi deemee barbaaddachuu qaba malee asii walirratti duulanii as deebi'anii gizee ana qofa irratti waan akkanaa kana hojjetan maal jechuudha. Tokko na hiikeetti yoo dhiira taate ol ka'i na hiikee ammaan ta'e. Tola hiikeetiin jira. Yaami namarra wal fuune isa illee jeeni yaamtee akkasii waliin immoo nan hiinee arafeen giseettu. Ati sadeenitti hiriyaati yaa halaal na haram giseen jedhu san eeysa mataan isee eeysa qote. Tokko ani sin jaaladhu sin fedhuuf gisee jettu sanoo sammuun si eeysa jalaa badde. Maaliif namni tokko of darbaa deemu osoo hin taane bakka hundatti bakka irraan guuramnetti of gataa deemurra jireenya kee rattabattee yookaan wal qixxeeffattee ofuma keetuu of jiraachisuun waan bareedaadha jechuudha. Garuu namni of jiraachisuu dadhabee nama wajjin jiraachuu hin danda'u. Tokkoffaadhaan an jiruutiyaaf jijjiiree jiraachuudhaaf jalqaba jechuudha. Iftaheetiin ani isaanitti hin heerumne niin fuudhe malee. Ani isinitti hin heerume gaafa isin fuudhannaan. Waan nutti heerume. Isinitti hin heerume. Ati nutti heerumte. Maallaa hamna baaftee anfaan jetti. Abbaaseetiin jechuudha. Aruuza goone. Amma urjiidhaan suuraa aruuzaa takkaallee ol baasuu jetteen suuraa takkaa hin qabdu. Suuraan sii guutuun na bira jirti. Hin baasu immoo anis. Maaliin baafne sababni isiin baafneef? Tokko hinaaffaa feeruzaa. Lama immoo isiilleen if jijjiiruu hin barbaadde nama if hin jijjiirree wanti cinqamtuuf hin jiruu jechuudha. Yoo cinqamaa oolanillee tun cinqii biraa dabalti malee waan biraa takkaallee ta'e isiin fiddu hin jirtu. Maaliif taa'ii jiraadhu jenneen naafeeti. Jireenya guddaallee waliin hin qabnu feeruzaan immoo tawaan hedduu wajjin dalagannee harkaa qabnu daa'immanillee waliin qabnu anjoollee teetii gaafa isaan deeman siin ergine maalin goone waan xixiqqoo takka ta namni daa'ima nama beekuutiif fiduu hadiyyaa akkasiitu kennaa akkasiituun kan hinneef maalleen isiin jechaa oltu kun jechuudha. Nuti kaduraan hurkinee dalagannee lafaa qabna. Mee unoo isiin arafee raayii waan akkanaa qabaa hayyattu yoo xiyya bira jiraatte malee gaafan isii yoollee meeshaa mana guutuu ta'in ani fi bite. Ta'isiin qabduumi ta'in ani fi bite bira jirti haa teessu. Dhugaadha isiin dubartiidha. Akka feetaatus itti jiraatti anniin qabaa bakka hundi manni hundi hiyyajeetiin dhiisee waan tokkottinis dhaabbanne jechuudha. Garuu addaan guurachuullee dandeenya gaafa san keessatti. Immoo namni erga adda dhaabbate dhugaadha nan hiine ammaal hin taane ja'anii maqaa wal balleessuu maqaa wal xureessuun wanni kanaaf hin barbaachisaa miti jechuudha. Isiilleen yoo fedha barbaachisaa haa qabaatu taate arafeesittiin deebi'uu barbaadaa yoo itti ani itti deebi'uun barbaadu. Ni gaafalaas teenyee asii ba'aa walitti ta'urra namu deemee riskii fi yoo barbaaddatee riskii deemtee barbaaddachuun immoo waan takka rakkoon qabu. Nuti haatti jirru warzuqni yaa rabbi jechuun jirra. Yaa rabbi nurra zaqii nurraa illee akkasuma jechuudha. Nuti barbaannu kana malee teenyee dubbii isaanii takka lama godhu lama sadi godhu hun xiqqeenya safuudha.
namni jireenya ifii keessatti yoo jiraachuu barbaadde isii matuma isiitiinuu jalqaba haala itti jiraattu tartiibaan kaattee an akkanatti jiraachuun qabaa nama akkanaatti jiraachuun qabaa jaartiin qaballee itti himeetiin jira gaafuun jalqaba isii fuudhuu jechuudha. Amma immoo erga hiikamte booda akka nama jaartii namaatti hin tahinitti akka dhalaa Oromoota safuu qabdutti taa'uu qabdi malee deemtee arafeen nan hiine yoo jechuu baatte naaf isii wal bira tarkamuu hin dandeenyu viidiyoo hojii waraabuun beekamnaa jechuudha hordoftoota keenya akkuma duraanii. Garuu haa ta'u amma Feeruzaa biran jira mana kiyyan jiraa jechuun haa ta'u Feeruzaalleen dubbii akkasii kaafte amma isiilleen gamas jirti na biraa taa'ee akkasitti viidiyoo isin waraabu jira jechuudha hordoftoota keenya. Maaliif namni tokko gaafa if baree maal keessan jiraa jireenya kiyya maalitti deemu jiraa je'ee if baree jechuudha. Sana booda waan barbaadde wajjin haasa'uu dandeessa waan feete wajjin karoorsuu dandeessa tokko lamaan jechuudha. Ani ammoo kan inni isaanirraa barbaade gaafa san keessatti manatti galanii nuumaa basiichiin qurra mana keessanii galaadha ati si yoo hiikaa barbaadde siinii taa'anii si yoo hiikaa barbaadde siinii yoo jiraachuu barbaadde ni jiraattan akkana jiraattan yoon isinii waan keessan takkallee isinirraan barbaadu takka immoo isinis keessan qabdanii akkasitti badhaadha je'eni tokko lamatti jechoonni tokko viidiyoo tana dura irratti kan hin ibseef ni jiraa jechuudha. Garuu namni tokko naamusa qabeessaan yoo taa'ee jiraate yoo jiraatuu baate immoo rabbiitu riskii waliin siin kenni addaan utaalee namuu riskii fi deemee erga barbaaddatee booda immoo riskii rabbi harka isiillee jaarsa gaarii ilmoo gaarii rabbi haa kennuuf jennee bakka du'aa'ii goonuuf jirra malee bakka asii arafee naniine nahiikee jira nahiiki maaliif nan jetti yoo hiniine ta'e yoo hordoftoota keenya isiinlee akkasii quba qabaadhaa jechuudha. Maaliif nahiikee anaan jetti yoo hiikaa fedhuu baatte kun ammas waan namaan dararanii miti waan nuumaaf hin dhiphisanii miti isaan haasa'u isaanii haa godhanii malee waan akkanaa kanatti wal dhiphisanii wal rakkisanii olii gad wal oofuun barbaachisaa miti jechuudha. Ani immoo kanii yaadee arras borus jechuudha. Tanii jiraachuu feetu hojii jiraachuu feetu jiraadhaadhaatillee ilmoo qabdaa Feeruzaa akkana jeeni urjii jawwaala kaniin duraa gurgure jechuu gaafa sarraqqadhee kanneef arabarraa maallaa fuudheetiin kanneef oonu jawwaala kan waan akkanaa ta'isiin feetus deebisee fi waan sii guutu wajjin kanneefi jechuu. Garuu alhamdulillah namni fayyaa qabu waan dhabe hin qabu. Fayyaa qabaannaan boru tulluu milkaa'ina irratti ol baata jechuudha. Akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya warri halaala ta'e isinii nu daawwachaa jirtanillee hedduu takka galatoomaa isinii jenna. Warri karaa komantiitiin nu jajjabeessitanii nu daawwaltanii akkamii arafee maalirra jirtaa maalii jireenya keessa maal fakkaataa jettanillee hedduu takka galatoomaa isinii jenna. Akkasii nagaan nu turaa isinii jenna hamma viidiyoo biraa qabannee isinii deebinutti isiniin jaaladha.